Hayyee harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa Bridge Art sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira har'as keessummaa biraatiin artistii biraatiin walitti deebineerra artistiin keenya har'a artist Tafarii Taaddasaatii egaa umuriidhaan ijoollee ta'ullee artii keessa bubbuleera har'a akka artistii gameeyyii Oromoon qabdu tokkotti Tafarii Taaddasaa waliin turtii taasisna Tafee baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan eeddan. Hayyee egaa Bridge Art qophii keenya Bridge Art irratti nuuf argamtee waamicha keenya kabajee studio keenyatti waan nuuf argamteef guddaa galatoomi siin jenna. Egaa waliin turtiin keenya itti fufaa. Tafariin eenyuun mee achirraa kaanuu eechatti dhalattee guddattee akkamitti gara artii dhufte kan jedhu gulana irraa haasofna. Mee Tafee bakka baay'eetti of ibsuu dandeessaa uummanni si beekaa hojii keetini. Akkasumatti mee garuu irraa nu jedhi. Galatoomi eebbo Tafariin nama dhowwannoo tokko ilmu Oromoo tokko nama sabboonummaa Oromootiin guddateedha. Kanan ittiin guddadhe dhaladhee aanaa hidhabuu abootee ganda abbaa Dawareeroodha. Sirba kiyya boru irratti hin beekama. Safuu fi duudhumaanan guddadhe akkuma ilmi Oromoo tokko guddatuttan guddadhe. Hayyuun na guddisee isuma kanaan darba. Hayyee namatti tola. Egaa namni hayyuu wajjin guddate warra lafaa baadhaaf immoo hayyuudhaan guddatanii hayyuu ta'uun keessumaayyuu gama artii keetitiin wantoonni baay'een socho'aa turte jira ammas itti socho'aa jirta. Kunis gaa hayyummaadha. Isa irraa haasofna. Haa ta'u gaa Tafee mee ati muuziqaadhaan beekamta, weelluudhaan beekamta, weelluu hedduu baasteerta yoo xiqqaate akkan ani beekutti waggoota 15 fi sanaa ol. Waggaa 16 ni tilmaamama artii keessa turte. Carraa kamiin mee gara Salaalee kana gaa Oromoon Salaalee kun akkamitti artiitti makamtee jedhanii gaafachuun yeroo baay'ee rakkisaadha. Maaliifini bakka baay'eetti sirbaan ni beekamu ummannumti Salaaleetu. Dhugaadha. Laga oolanii too gaafa manatti deebi'an. Ammayyuu akka isaaniitti hojjechuu hin dandeenye. Akka uummataatitti osoo hojjenne baay'ee cimaadha. Garuu hanga isaaniitti isaan caarraa keenya kan argachuu dadhabaniiti malee kan nu caala baay'ee hojjetu baay'ee sirban baay'ee akka ajaa'iba sagalee isaanii bareedu. Hanumaan barbaachisne baay'ee isaaniitti jira. Nutis isaanuma laalleeti bakka cidhaatti bakka maalitti gaafa sirban kana akkeessumaan baane natti fakkaata. Isa kallattiin gara kanattiin dhufe inni tokko waan xiiqii wayiidha. Mana barumsaatitti yeroon muuziqaan jiraami daree keessaa baatee waa tokko shaakaltaa saniin tsara eersii nu ijaare manni barumsaa keenya. Tsara eersii san keessatti amma maal goona waan kinoo mandara achaantu fi anasii jedhanii wal qoqqoodan takka jira. Waan san keessatti ijoolleen tokko roonni kiyya amma jiru ijoolleen suni inni tokko sirba baasira Shallamaa Tolchaa jedhama. Sirbi amma qaa jijjiirateera. Tokko immoo Suyyuu Meedamee jedhama. Jarri kuni waggaa 2 aayidoolii dorgomuu qabna jedhaniituma waggaa 2 nu dhoskanii waan mana barumsaatti ijaarame saniin ala baaniit daggala wayii keessa seenanii shaakalu yeroo hunda. Vookaalii kan inni jedhu tokko shubbisaa inni tokko immoo isirbaa inni tokko immoo washintoo afuufaa inni tokko immoo dibbee rukuta. Yarikaanii kana qopheeffatanii booda dhokataniituma mugalu. Akka homtuu irratti hin beekamne shaakala kun waggaa 2 shaakalaniiti warri aanaa ijoollee tsara eersiidhaan meeshaan guutamee fi hojjechuu qaban jedhaniiti aanaan ganda irratti nu dhufa warri aanaa kun. Gaafa akkanaa dhufanii warri kunii torbee 2 irraa akkas jedhanii warri gandaa kun gaafa haasa'an dhageenya kan. Gaafa dhaga'uun ijoollee walitti qabe. Sanuma keessa namni akkanaa ijoolleen akkanaa bakka kanaa shaakalaa jiranii sinoo maaliif shaakaluu diddannaan nuun jedhu namni wayii nu gurra na buuse. Shaakalaa jiranii maa nutti hin himne silaa akka mana barumsaa keenyatti waliin hojjechaa jirra maa nutti hin himne dheetan carqa gaafadhu jarri fedhiin qaban. Achumaan egaa kana quba qabu yaada ijoolleen keenya kamuu namni kamuu torbama tokko moo torbee 2 ijoollee kana walitti guure ofumaa. Walitti guureen ani isaanii wannoo wayiiti jira akka daggala wayiiti jira cahaa jedhama. Kan keenya immoo laga wayiiti laga alaltuu jedhama. Hurruma lafa wannoo tokko jira caakkaa wayii waan guddaa bal'aatu jira muka birbisa jedhamu tokko. Achuma jalatti walitti qabeen
akkuma ta'ee sanis shaakalchiisee tuma jammarre gaafa jarri dhufu nutis garee keenyaan isaanis garee keenyaan ta'anii dorgommii jalqabne jechuudha. Waliin dorgommii jalqabdan. Waliin dorgomne jechumatti gaafa waliin dorgomnu garri keenya siriirra caale harki. Amma gareen lama ta'uu hin danda'u waan ta'eef mana barumsaa takkittii kanatti walitti ijaaramaa nu jedhan. Amma nu dhiibbuun sun calqabame jarra achi keessaa suni warra jajjaboodha. Ijoollee dhasii kun immoo ijoollee na fidee dhaqe kun baay'ee hubannoo siin qaban sirbuma kaayyuun isaanii. Fedhii qabu malee hubannoo hin qaban. Amma ijoollee nadhiibuma calqabanii kanuma keessa nama lama taanee dubara lamaa fi dhiira lama jimaa mucaa jedhamuu fi darrabeen takka amma haadha maatii taateerti mucaan takka sululta kanarti ammayyuu nama 4 taanee dhufne. Dirribee Gadaati moo? Lakki Dirribee Gadaa miti. Okay. Ambiraati. Amma nama 4 taanee waan si ajaa'ibu isaantu qarshii qaba anaa miti. Ani birrii 600 qaba. Sirba sachumaan ayidoolii soo godhanne sirbi tokkichi birrii 1000 halbeemni 5,000 ta'ee waan akkasiidha. 6,000 waan akkasiiti. Halbeemni sanatti jechuudha. Halbeema hoo jenne akkasitti. Garuu immoo ayidoolii dorgomuu qabna jennee ayidoolii televezyiinii irratti ilaalla waan ta'eef dorgomuu qabna jennee dhufne kan. Gaafa ayidoolii dorgomuu qabna jennee dhufnu namicha Naahom jedhamu tokko arganne jechuudha. Mucaan keenya tokko yuunivarsiitii 6 kiiloo kana barataa ture. Innis bakka warra hojjechuu danda'an jiraadha. Innis sirba akka nuti sirbinuu malee kaayyoon isaa istiidiyoo akkanaati kanatti irra cimaadha kanas miti an jedhu sana hin qabu. Achi gurbichatti gaafa nu gatu ayidooliin nu dorgomsiisuu fi deemna ayidoolii dorgomnaa fi ayidooliin an jiru naannoo Shiroo Meedaa kana. Achuma dhenne jechuudha garuu magaalaa Shiroo Meedaa kana gaafa deemna. Barri kuni kami tafee afaanitti si qabe? 99. 99 naannoo sanii caamsaa keessa na fakkaate. Amma dhannee gurbaan wanuma wayii kilaasii wayii qabateetuma kiiboordii kana qabate sirbaan nuun jedhe. Sirbinaa miti sitti mun danda'u. Hundi keenya dhiineetuma sirbinaa hin waraabama wannichi. Hin waraabama bakka isin gara biraa ayidoolii biraa deemuun sin barbaachisu waan ta'eef jarri kun hundi sagalee namni qabu tafariidha. Dirribeen immoo takkitti shaakaluu dandeessi. Amma immoo halaqaa kan keenya warra ayidoolii guddaatti sin geessinaa nuun jedha mucaan. Ishee tole innee gaafa deemnu Daanii Beellaa namicha jedhamu istiidiyoo kana beekuu dandeessan jedhee yaada. Daanii ani wanni sana kan gara Beellaan jiru kana. Daanii Beellaa isuma. Isatti nu geessan. Isatti gaafa nu geessan hunda keenya ammas ganaa yaala. Afurii nu isin jedheera. Waadaa walii gallee dhufne. Namichi akkuma jarri sun jedhu san ani sirbuu danda'eera. Na sirbaa amma ta'e natu sirbaa jarri kaan hin dandeenye. Amma nuti cabsoo biyya keessa jiru waan biyya keessatti haasa'amu kun immoo dhiirri fi dubartii wajjin deemu dhiisiti yaadumaa wajjin yoo dhaabbatte waan biraas hin jedhumi. Waan kanaaf jecha ijoolleen kun maqaa isaanii qooda badu. Mee ani haa sirbuutoo sirba 10 ta'u 9 ani haa sirbuu namni danda'u immoo tokko itti dabalatu oduma sagalee naalaa qabaayyuu hin taane akka sagalee qabaatitti poostorii irratti haa ba'anii hin jedheen. Hin danda'amu jarri kun as dhufee siruma hojjettuu naan jedhan. Hin hojjettu maaf jedhu? Siruma bakka jarri kun si wajjin jiraate sirbuma waan hojjettuuti naan jedhan. Aha jarrafuu qabu jedhan. Sirba dhufuun qaban. Warri sirbuu hin dandeenye maal godha istiidiyoo keessaa? Akkam godhare akkasuma. Amma sirba fuudhee naannoo sirba sagalii sirbeera jechuun haadha qabdaa mucayyoo kan jedhu kan dura kan sirbame baheera uummanni quba qaba waan sana akka wannootitti gadhiifamtee akka saampila wayii yaaduma dingatan warqaa baatee gadhiifamteerti. Sirbi kamisee tokko faan baay'ee sirboota baay'een hojjenne sirboota ijoollee sanii wajjin walii gale san akkasumatti dhiise akkasumatti guutuma isaa jechuun waadaan waa salphaa miti waan ta'eef jechuun waadaa walii galee calqabne hin hojjenne jenneerra waa waadaa saniin cabsu sirba sanis hin mangataa dheetuman hunduma isaa dhiisee guutuma isaa dhiisee ijoolleen erga dhufuu dandeenye anis hin dhufu mana kee dheetuman bahe. Nan bahee gara Abbabaa Biqilaa kana Adaadatti kan naa ooltu jira. Achi immoo naannoo ani isaanii immoo ijoolleen dubartii kun immoo bakka taa'an qacanee naannoo qacanee kana jiru. Naannoo qacanee kana shamarran lamaatu jira. Nuti immoo gadi teenya mucaata keenya fira keenya wajjin. Nuti ekonomiin biyya akka jara kana qabaa jiru kana quban qabne jechuun wannoon keenya targeetiin keenya sirba sirbuudha.
nyaannee baana dhunnee deebina. Mana kanatti waa daballeef hin jiru warra firaa kiyyaati. Booda gaafa nu dadhaban naannoo ji'a tokko ji'a lama sadii gaafa teenyu dafee yookaan ati bayii yookaan mucaan kun bahuu naan jedhan. Okay, bakka jiraattanii. Aadaa fira kiyya. Mucichi immoo firaan biraan qabu asii. Akkamittan isaan bahee dharee adaadoo. Ani fira biraatan barbaadadha. Firri magaalaa kana keessa akka jijjiiru nan beeka. Kaarraa kan jedhamu jirame asii. Kaarraa naqee ani bakka san barbaada. Isuma kana naa teechisaa hin jedheen. Akkas taanaan deemina jedhanii nan deemee jechuudha. Ani achitti hirriiba boota hirriiba dhuguman dhabe. Asitti waan bareedatu nu afamaa akka bareedatti rafna. Ganama kaanee dhiqannee baana. Sun nama moo sa'aan nuun jedhu jiru jechuun gibbii guddaa qabu sun fira dhiyoodha siriyyoon hanqaarraa kun jechuudha. Achi keessa bakka irra ramnus walma seeraamikii kana firri keenya tokko amma nabsee isaanii amaaroo ilmummaa jaartii sanaati boqateera. Inni illee wannoo takka wannoo afatee jira beekta afannaa keeshaa afata. Biyyaan kana fudhadhu fooxaa bareeduma uffatan takka beektee. Isiin uffadhee dhufee asitti erga sirba baasee waan hunda bitachuudha kaayyoon kiyya jechuun dhattee inuma baastaa achi waa baay'ee argatta kan jedhu bichaa sammuu keenya keessa jira waan ta'eef homaa waa fudhanne siree biyyaa gaafa dhufu. Abbaan koo immoo hin barbaadu akka sirba baasu. Amma boota hirribaa kanatti itti siiqee rafaname jetti narraa siiqee jedhan. Jechuun duuma keeshaa kinoo caafiin tuni jirti waanuma akkasii caafii kanarraan siituma cinaachi takkittiin irra ciibsadhaafanii qorra kanarraa bahee inni ka'ee naan lola. Akkasiin akkuma hin taanetti uffata kanammoo gubbaa tanarra akkanatti karaan ciisu waan akkana ciise asirraan ciibsadha jala kanaa fi duuban qorri na dha'a jechuudha. Amma immoo qorri na dha'ee qorri kuni na dhukkubuu qabee isaanuu hooman dhiisee ni obsinee. Amma karakkoo ta'ee mucaan kunis asii gale. Deebi'ee sirba namicha kana biratti dhiisee bahee fi birriin kaffalamee bahee sun ijaara kana wajjin kaffalleemi. Amma deebi'ee isatti hojjechuuf waadaa san sodaadhe. Waadaa waliigallee irra siin jedheera. Kanaafuu maal gochuun qaba? Qarshiin qabu. Qasiraa hojjechuun qaban jedhe. Warra kooti qasiraa hojjedheen beeku. Namoonni na beekan kamuyyuu hin beeku jechuudha. Qasiraa miti warra kiyyaa seeran hojjedhu uffata ofirraa suufii ofirraa uffata gaarii uffadheen ba'a gaafa uffata amma akkanatti ilmi namaa akkanatti hojjaa duraatiin uffata akkanaa uffata hidheeti abbaan kiyyaan wal lolu yeroo hundaa jechuudha. Kanaaf qasiruma kiyyaan uffatuma qabu tana miiccadhee gadi bahe. Nan hojjedhadhee gaafa immoo wanta birrii lama birrii sadiin qabu garuu abdiin kutu waasii ajaa'ibu keessa jechuudha. Inuman deemee namni wayii humna ibsaa kana Meeksikoo kana hojjeta garuu immoo naannoo sabbataa naannoo kaarraa sanii asufa. Achitti kaarraa sanitti mana ijaaraa jira. Bilaas waanii nuukanni. Dhandhee akka jarana jechuun Amaariffaa nan dhaqee Amaariffa caccabseetuman qasiraa haallee hin deenye. Cimaan namicha kanatti na ilaaletti. Dantaan asawuun misara naan jedhe. Waan hojjettitti fakkaata. Yaa gooftaa koo Oromi faana jedha amma kaala. Sun Amaariffaan dalagaa hiyyeessa kuukkee Oromi borciisee jedhanii jedhati. Lakkaa namichi hin dhagaa. Middi naal koonaa jedha. Bakka kanumaan jedhee dheetanne. Naan jedhee gurbaa tokko natti ergee dhufe. Nati na gaafate. Ammas Amaariffaan na dubbisa. Jechuun nagaa afaanitti Amaariffaan akkamitti taasawan. Antee bachaal koo awuraa ani beezii awuraa loonaan jedhe. Ani kanan dhufe kan kana dheetatti bachaal koo naan jedhee ragaa itti himee bakka. Kanaafan dhufe sirba kanaatiifan dhufe ayidooliin dorgomuu dhufe iyyuu. Ayidoolii dorgomee akkas godhachuun dhufe inni sunis nu ta'uu didee sirba hojjechuu jalqabnee gaafa sirba hojjechuu dhufnu immoo waan akkanaan walaa ta'e isaa jechaan amma sirba sanis dhiisee hoohiyyaa of danda'eetan calqabadha dhiitananii jedhe. Bakka astiin naalleen siraa jammirnaan jedhe. Birrii 15 kasira. Kuni kan naannoo 99 kaalaan naannoo ganna wayiidha. Jammarree naannoo keenya baachuu qabnee ani beelan qaba nyaanne. Kanaaf jecha
beelli sun akka natti hin dhagahamne akka hin yaadanne jechaan ofan goyoomsa bara sammuu kiyya irratti nu jechaa jira. Dafee dafeen kaachisa. Gojjameedha namichi na wajjin jiru jiree baay'ee kasii gara alsaraam jedhee wannoo ittiin dhakaa baannu kana gatee kophaa ofii isaaniitti wal barbaadanii gochuu qaban. Tokko natti xamadan immoo amma nan kaachisa dafee dafeen deema jechuun osuuta deeme wannichi natti dhufa jedhanii beelli. Akkasitti yaada ofuma kiyyattan of amansiisatanii bara. Amma hundumtuu na didee gaafa na didan በቃ ማረገ ምንም የምናረገው ነገር የለም ራሴ ቻልኩን ስራ ናን ጀለ ነምጭ ኮባኬ ሱኒ ዴሜራ ሱኒ ማብራት ኃይሊ ዴሜታ ነው አላፊ መንቻ ከዋን ከነ ጀት ጅራ ብረ ሰሰንት ሆጀዳቱም ደ ቶሌ ዴት ሞን ካካሴ አስማረ ጎዴተን ባ ረጃ ከነ ባይ ባቹ ጀመረ ሁማ ገልገለ ነምጭ ዱፍ ባቀዩ ነው አንገኔ አካሚ ነምቲኒ የዴ ጋፈቴ naannoo sa'aatii 11 booda dhufa namni sun. Ara mucaan hin caala hunda isaanii jedhen. Hunda isaanii hin caalaa sunis wajjin jedhu sunis wajjin dhiita gatanii hundumtuu isaa waliin gallee jedheen. Bakka na ari'een jedhe. Jechuun nama walii galuu hin dandeenye. Akkaman godhaa jedhee sana bakka na ari'een. Amma akka beelarra jira sin jedhe guyyaa daabboo shilingii fi alaadaan immoo mannaafashaan tokko jiraachuu mannaafashaan kaarraasan nama beektee ta'a. Aannan ajaa'ibaa tokko jira isaan dhugee guyyaa misaan kiyya isaa gargala kana yaadu nyaachuu kaayyuma akkasiituun qabu jechuun boru ganama nyaadha amma deebisee. Amma namichi gaafa dhufu hin hojjetee siraatan hojjetan sun achi dhufee na waamee kottu naan jedhe maaliif oromiffaarra amma manatti haasa'u calqabe. Ati maaliif oromiffisaa baay'ee baay'annoo miti. Ati maaliif jaraa walii galuu dadhabdi naan jedhe. Ani sirriitti dadhabnee ejjennan jedhee malee walii galuu hin dadhabnee. Isaan immoo suuta deemnaa jedhanii ani immoo na beelaa dheetananii hin jedheen dafee deemu. Itti himtee achumaan Ittumani rakkoorraa akka jirtus. Amma namichi bakka waan tokko jirame namni tokko waan rakkatee oon rakkatiin hin darbuuf beeku. Namni sun rakkoo akka kiyyaa arguun oolu na fakkaate. Achi amma akkana garagaree mana nyaataa tokko mana guraagee tokko na fuudhee haqee dura nyaatee anuma wajjin taa'ee nyaateeti wannoo naa bite yaadannoo baratteer taa'ee hanga kan baratte hanga barreessuu danda'u baradheera akkasii naannoo 8 akkasiin jira gaas Osgirbitus naa biteetuma maqaa ijoollee galmeesse maaliin galmeeffachuu dandeessa Oromiffaan galmeessi maqaa isaanii naani. Sarara kana akkas baasetti asitti maqaa mucaa ijoollee bakka kanatti sa'aatii isaan itti seenan bakka kanatti immoo akka sa'aatii kana baasetti ofumaa akkana akkanatti godhe asirratti maqaa isaanii asitti barreesse naan jedhe. Hannamicha alaafichaallee toleen jedhe. Birrii 30 guyyaa irra sii kenna jedhe. Waan badee qofa naan al ta'e. Qasiraa sanii miti. 30 san isaan dachaa ta'eef himi lamaffaa nyaata naaf jedha gaafa dhufu. Amma namatti ani haftaamiin taane. Gaariitti deemaa turte. Kaleessa daarii harka kiyyatti kufanii jechuun anatu sa'aatii isaaniis balleessee sa'aatii isaaniis tolchuu danda'a jechuudha. Garuu immoo waan akkasii kenna akkasii waan naan kennineef sa'aatuma isaan dhufan sa'aatuma isaan itti ba'an sirruma sana galmeessa ture jechuudha. Amma akkasumatti baammoo sobdee guuttee fi naan jedhame lakki ani waan hin taane siin godhu. Ani isaan hojjetan akka isaan hojjetanitti hin godhee jedhan. Wannoo kana akkuma qabeenya kiyyaatti walitti gubaa shawaa isaan bittisan kana simintoon akka hin banne godhaa. Isheen akkuma hin taanetti qarshii 2,000 hojjedhe jechuudha. Ji'a tokko. 2,000 hojjedhe akka ji'a tokko ta'e akka isaan barree garuu 2,000 harka guyya gahe. Kuufattee. Kuufamee namichis waa itti naa daddabalee istiidiyoo Saamii Abbaa Kee Baran jedhamu dhaqe. Amma achi gaafa naquu warri tokkummaa mana muuziqaa tokkummaa tokko jiru isaanis ispoonsara na godhaa jechaan hin ture inni immoo masqalatti guutuu ispoonsara si goona naan jedhanii turanii ani masqala san ga'uun barbaanne jechuun ganaa waggaa darbuuf deema. Kun kan naannoo ilaale amma hojjechaa jiru kun ganna keessa ture fulbaana geenyerraa 2,000 jira. Fulbaan amma ani muddeetta akkanaa ba'uun barbaada ture jechuudha. Akkas hin taane ofuma godheedhanii
amma deemne kaachatii dhaqee mana istiidiyoo namni nageessee deemnee achi gaafan ga'u Taajudiin beektami? Taajudiin weellisaa kana. Inni saampilii qaba. Abbaan istiidiyoo keessatti hojjeta. Taajudiin immoo saampilii sii qaba. Hin dandeechaaf hin dandeechuu akka amma abbuutti fedhe dhaqee istiidiyoo sirbuu danda'u miti baay'ee. Waasii ajaa'ibuu hin danda'uuf hin danda'u dura adda si baasaniiti. Dhimma qarshii hin turre yeroo sanitti namni hundi si geggeessu. Si wajjin raakamuun fedhani ati homaa iskeelii keetu sirrii yoo ta'u baate meejarii seeraan hin filattoo ta'e meejarumti kan tokko irratti kana sirbitee lammaffaa jedhamu lammaffaa hin balleessite yoo ta'e yeroo sani waa'ee meejarii beektee yoo ta'an waan namsi hin jedhe hin dhageenye yoo ta'e sirraa fudhatan. Amma isaayyuu immoo saampilii siyaa qabu malee namicha abbaan istiidiyoo dhaga'uu qaba ta'e pidhaa waraabamteetti. Akkuma inni tokko jirti akkuma annoo kana sitti harkatti qabatta ati sirbitaa namichi kiboordii taphata sirba yaada sitaatu salaalee mul'atu yaaduma laalanii jedhu tokko hojjedhe jechuudha. Dura isa hojjette. Isaan hojjedhe dura. Amma isiidhaa fi foollee amma sirba san dhiise gaa sirboota ijoollee biraa istiidiyoo guutattan dhiise la. Amma foollee hin goofna ijoollee maasaa gama kan barbaree dhaabanii. Ijoollee shawaa dhiira shimala waamanii foollee hin goofnaa ijoollee jedha tokko. Isa kanaaf isaan hojjedheen mana amma jarri walitti ijaaru qabee namoota ijoollee baalee hamboo gurbaan tokko urgeessaa dhangiyaa mucaa jedhamu shallamaan gurbaa jedhamu tokko baalee aagaa hirkoon beektaa? Aagaa beeka amma giddugala aadaa Oromoo jira. Geerarsa Wallaggaa kana ammas immoo Shaashamannee jira gurbaan tokkichi Araarsaa jedheera duraan Tasfaayee Gasmoo jedhama. Isa taanee erga takka albeemanuu guutanii jechuudha manni muuziqaa sun. Amma erga takka albeema san ishii sanirraa hin qarshii 10,000 argadhe. Nama afur taataniiti albama tokko hojjettan? 5 moo akkasi. Nama 5. Ani kiyya sirbi 2 kaan isaanii tokko tokko. Anaagaa tokko na fakkaate Tasfaayee Gasmoo kana 2. Walumaa galatti sirbichi 10 ta'uu qabu. Jechuun kiyya sirba 2 maasaa gamaan jedhu kanaafi yaada sitaatu kana showwoteedha. Amma ammaatitti tiiktookii kanarra jira namni isuma sirbaallee argiteerta kiyya ta'uun beeku namni. Miti. Viidiyoon ittiin hojjetamne sagalee. Viidiyoon hojjetamne waan ta'eef namni kaan hin beeka namni baay'een hin beeka namni baay'een anan hin beekne sirbi kun kiyyaadhee yaadu beekta. Amma sirbi sun baay'ee jaalatame isaa fi Tasfaayee Gasmuutu jaalatame sirba albeemii san keessaa yaa ta'u malee manni muuziqichaa qarshii 10,000 kenna. Qarshii 10,000 ittiin argadhe sanii kaayyoon kiyya albeema hojjechuu waan ta'eef qabadheetuman shaayirraan dhunne maalirraan dhunne dhaqeetuman abbaa istiidiyoo sanitti kenne jechuudha lammaffaa. Amma namichi waan isaa ta'u saamii abbaa kee warra kana nama jabaa ture sirboota gurguddaa hojjeteeraan ayyalaan guseessatti hojjetee tan immoo Dajanee fi Lammaan Duriisaatti hojjetee sirboota baay'eedha Ambosiyyoo fa'aa albeema kollekshinii isaan nama 4 moo 5 ta'anii hojjetan tokko isaatti hojjetee innaa kanan jedhamu bakka isa beekaman namichis bakka sagalee kiyya baay'ee jaalate. Nagarqaaruudha kaayyoon isaa kan ture guutumaa guututti jechuudha. Jechuun nama koomii kornu kuni sirba guutuu na hojjechuu hin danda'u. Tokko tokko nuu hojjete 12 ta'a. Sirba 12 ta'uu danda'u. Kuma nuu dhoote isatti dabalee immoo saaksitu jira kana. Akka ammaa kana beezii naa galuu maal haa galuu jedhamu irratti miti jechuun waanuma tokko hojjettee kiboordiidhaan hojjettaa kibeezii irratti jijjiirama. Kan danda'uu fi namni hubannoo sirrii aartii qabutu saaksii beezii liidii maal kana galcha. Yeroo san saaksii galchuun cimina. Saaksii anatti hin galchuun qabu jechuudha. Amma ishii sana ammoo akkuma hin taanetti hojjedhee osoo isa hojjechaa jiru namichi kun baay'ee si tursiisa. Amala isaa keessatti nama tursiisuu amala qaba. Shaalaqaa Ayyaaloo Kaasaa namichi jedhamu tokko sirba achitti hojjeta. Dhufee ofiifis sirriin hojjeta gin kiboordistiidha. Baay'ee danda'ee hojjetu kiboordis. Nuti immoo hin danda'aaf hin danda'u adda hin baasu. Dibbee rukutamnaan sirbuudha keenya jechuudha. Kamitti kiin badee rooli isaa eessaa maalaan jedhu kana quban qabnu beeku. Rukutamuudha yaaduma sirbitaati. Sikee onnee si keessa jiru jechuudha. Ani si hojii si hojjedhu malee naan jedhe. Namichi shaalaqaa jettee kun. Akkamitti si fan hojjedhaa miiksi immoo nama biraa bira si geessina. Akkamitti toluma si hojjedhu.
Akkana naa hojjedhu Kamalu. Amma manuma keessatti manuma ijoollee isaa jirti. Ijoollee achi taa'aa nama jechaa ta'u kiiboordii qabate. Sirba kana qaxaqqanne. Afaan hin dhagaa garuu namichi. Yaalakaasa baay'ee nama cimaadha. Daraasiidhaaf baasee. Jeedaloo baay'ee dooktora kabajaa Xilahuun Gassasiitillee sirboota. Anusi yaa jalallee koo kan jedhu kana isatu kenneef. Sirboota baay'ee kenneefira jechuun ofiifuu akkami jira nama sodaachaa. Sirba bareedaa albeema guutuu qaba namni sun booda san hojjete. Innis akkuma kiyya kana hojjechuu eegalee haalli isaa mijachuu fi dinnaan ofuma jejjedhee akkuma sana haa hojjetamu jedhu namni biraa mucaan addis jedhamu tokko mucaan sun bakka itti badeen beeku raastaa wayitii isatu hojjetee fi istiidiyoo guutuu. Amma namichi naa hojjetee saamii gurbaa jedhamu biraa tokko biras fuunee deemne iftiin istiidiyoo jedhama. Innis miiksii naa hojjetee naa kennee jechuudha. Sirbi yeroo sanii baay'ee fakkeenyaaf abbaa daabee jedhu kanallee irra deebiin hojjedhe malee sirba bareedaa ture baagiraawundi isaa hin bareedaa yeroo tokko tokko caarumatu baasa beekee hojii. Abbaa beetoo jedhu tokko jira sirboota akkasii kana inni hojjetee amma immoo eenyutti haa gurgurru Feenerraa Entertainment jedhutti gurgurre. Feenerraa Entertainmentiin kun copyright maabarii hin qabu magaalaa Finfinnee kana keessatti raabsuudhaaf dandeettii akkasii eeyyama isaanii akkasii guutuu miti. Yaa ta'u malee maal yaada seetee baadiyyaa geessanii gurguruudha kaayyoon isaanii kan ture. Faayifellitti fe'anii maal godhanii gurguruudha. Nuti immoo walii galle maaliin birrii 60,000 birriin 60,000 nugasii baay'ee bareeda jechuudha. Asii Sandaafa, Salaalee, Hamboo Walisoo eessumaa magaala jedhamne kamuu deemanii gurguraatee turan. Wanta yaadadhu guyyaa kan asiin karasa Walisoo kana waliin deemneeti sirbi banameera. Namichi gara wannooti gara Salaaleetii gara sanatti galle natti fakkaata. Garuu amantaan isaa amma amantaa jijjiirateera. Gara gabaatitti deema ayyaana wayii jala. Oduma deemaa jirru sirbichi sirba ceechee osoo dhaboo baatanii jedha. Daalee gaafa guskii farda gaafa akkasii abbaa gaafa qonqoo maal jedheeti geerarsa wayiitii gadhiifameera ispiikarii guddaadhaan namichi kana dhageeffatee quuqqama mataa isaatii beektaa. Zarraabba jedhu makiinuma ta'e hin limtu. Makiinaa keessa rukutaa? Makiinumatti hin limu. Sirbichi garuu kan keeti. Eegaa achirraa fe'ameeti ispiikariidhaan dhagahamaa jira. Akka tokko jechuun waan ta'e wayiiti. Hoolaa sardinni nyaatee haadha ta'u ilma kan keetu qalenaan jedhanii maalan godhe gosa kan keedha sirbichi. Jeedaloon isaatis jechuun waan yeruma saniin hanga ammaatti waa sun hin jaalatama. Namni tokko tokko gara geeffatee hin bo'a. Amma namni sun edaa waan irratti godhame kuni waan ani sirba kana sirbe kunii fi hojiin isaa irratti raawwatame gosa tokko ta'e. Inni akka tokko ta'e aartee amma ofirra taa'ee maal jedhee kaasitti naa kenna. Maal taate faginaan wal argutti jedhanii lolatti kaasanii jiru. Amma uumaan jedhu namichi bakka kaasitti manaa kennaadhe. Kaasittiin gadi guurramee fi birattan gurguradha kuni zafan isaa mazmur numu. Dhugaa waaqa. Jedhee bitate. Gadi guurratee sirba itti guuranii sirba kaasitti kudhan fira abaluu kiyyaa eenyu yoodhaaf maalii yoodhaaf jedhee kaasitti birrii 12 iyyuu isa bitatee jarris bakka homaa miti waan cabsine waan ta'eef fedhanii. Wanni daawitiin arganne wanti dhuma boodii isin jala rukute. Miira silaa maal godhure. Amma akkasiin achii galle waan sun akka ajaa'ibaatti gurguramaa ture jechuudha. Saniin warrichi waliin galle kun birrii 60,000 walii galle siin jedheera. Yaa ta'u malee ani isaan naa kennan qarshii 15,000 qabdii. 15,000 naa kennanii gaafa as deemnu jarri bakka hundatti ni hidhama. Asisoo deemee ni hidhama jechuun oduma inni hojjaaran gootu jedhanii galchu. Sossobin diinaadha sirbichi mata dureessa. Wanni of keessaa qaba kan siyaasni ka sirbi afaan Oromoo siyaasa dhabuu hin qabu. Yeroo kamuyyuu rakkoon isaa
waan keessa jirtu san sogoof sorgoodhaan warraaqsan qaba sirbitta jechuudha. Yaagoo tokko abbaa daabee kan jedhu sanirra siyaasa jira jedhanii mucicha of iddan malee hin baatu fa'aa jedhanii nama hidhu jechuudha. Mucaan Tasfaayee jedhamu tokko magaalaa Sulultaa kanatti hojii qabatee jira. Yeroo san inni mana hidhaadhaa baheetti beeksisaadha beekta. Walisotti isas haadha mana muuziqichaattis mucaa keenya siin jedhu kanas kiiloo jaha yuunivarsiitii jiru kanas erga takka jedhanii ani hin jiru gaafasa wajjin. Bakka hundatti akka deemanii gurgurreedhaan mucicha fiddan malee hin baatan jedhu galgala akkuma taanitti makarumaan bahu. Bakka hundumatti hidhuu qabanii Ambootti hidhan Walisotti hidhanii gara keenya kanatti illee hidhanii innaa akkattiin gaafadhu dhabe jechuudha. Maal jettee gaafatta? Sirba kiyyannoo kiyyanaa kenna akkamitti gurguree sii kennin? Nuu akkana godhee akkana godhee nuu saraa jirra akkamittiin kasartan? Odoon dura sinirraa fudhadhee akkasi nuti gurguruu dadhabneerra bakka hunda hodhee ni hidhamne. Ati siyaasa sirbitee nuti siyaasa ta'uu isaan barree. Dhattee mana murtiitti himachuutti jechi siyaasati. Ilma inni egaa kuma 15 kiyya fudhadhe. Hayi tafi waan baay'ee keessa dabarte baay'ee anamma haala baramaa sana dhiisee tanan kallattii ati aarsaa muuziqaa hojjechuuf kaffalte waan na qabateefan jidduu sittiin seenne daawwattoonni keenyas immoo akka jalaan goggogsine jechuun waan darbirraa dubbachuun barumsa baay'ee anis kanaafan akka itti fuftu wanti jedhe sirba qarshii 60,000 olii galtee qarshii 15,000 qofa fudhattee sanumaayyuu waan baay'ee aarsaa keessa dabartee sirba hojjette kana osoo hin kaasin garuu hin dabarru. Ayyee hin kaasna. Geerarsaan immoo akkamiin jalqabamee tafee yaa yeroo san kaasettiidha. Miimoorii kanarratti fe'uun hin eegalamne. Mata dureen ishii sossobin diina jedha. Odiyoo isaa hin barbaada Boggaala Habtaamuu Gulana jedheen yaada. Ta'u yoo argame mee tasaatti yoo argame bareeda anuu nan barbaada ture baay'ee badeera jechuun kaasettiidhaan akka tasaa kaasettiidhaan hin jira annichi sossobin diinaadha sirbi sun jechuudha. Akkamitti jalqabame tafi? Tokko duubatti si deebisaa jira. Amma kan halbeema keessatti guutuu halbeema isaa yoo ta'e anan calqabatti hojjedhe moo kan halbeema guutuu ta'e? Kan jalqabatti hojjette san itti deebina. Kan warri yeroo naanna'anii gurguran sossobin diinan kun kan ittiin atillee itti barbaadamaa turte. Isa yaadanna. Koyyoonos gara naa qalloota wajjin galaa maaltu boropee bu'iseen jedhee. Alattiin tandaala jaakalloota wajjin galaa maaltu churrubee tuqisiin jedhee akka saniin deemu. Breaking pointiin immoo bakka wanni san ittiin sossobin diinan sunoo. Sossobin diinan immoo abbaa daabee kana isa irra deemee. Kunii fi inni adda. Asuma keessa jira achi keessa albama sana keessa jira. Kophaatti kiliippiitti hojjedheera isa suni kiliippii qaba garuu erga sanii jeedalooyyuu amma ta'e tokko irraa tuttunneerra. Inni maal jedha seete hooyaam kadamee baasee goota maaluma tokkee kaasee seesaa geerresi lagaamoo keessa hooyaam kadamee baasee ushururuu jette hooyaam kadamee baasee isooso bindiina hooyaam kadamee baasee leencaa moromuudha hooyaam kadamee baasee ittuu agarsiisna. Baay'ee namatti tola. Kanaaf egaa jarri yeroo sana rakkisaadha sirba akkanaa sirbuun. Gana sirbuun dhugaadha. Kanaaf si barbaadanii garuu akka carraa ta'e immoo wanni hin jenne chaalenjii mana hidhaa namna kan. Hin seenne yeroo sanitti seenne mana hidhaa. Manni hidhaa sana asfaa ture. Malee mana hidhaa kanaan hin seenne. Kan garanaa kana itti deemname mana firaallee taatee rakkattee sirboota inumaa fiiree sana booda iyyaallee warra ijoollee isa warra walii galtas. Sirbi yeroo sanii na yaadadha ammayyuu asmaraa gizoo injineera daarekteera waxaatina ispoortii biyyattiiti. Amma as jira namichi isatu walaluuf jeedaloo hojjeta tureyyuu jeedaloon san isaa walaluun san isaa ture. Garuu nuu kennee erga nuu kennee booda ani waadaa cabsuuf fedha waan ta'eef amaluma koo keessa sirbicha guutumatti hin raafadhe jaalatu sirbitus. Garuu ammaa uunan beekala sirba irraafachuu gaas hin jedhu sirbuu isaa irraafachuu osoo hin taane dhiisuma fedhe. Dhiisuu hojicha. Ijoolluma isaa wajjin waan hin hojjenne
Ijoollee sun galanii chaalenjiin isaan quunname gaariin turre maqaballeessiin jiraayyuu kan hin deenye deechee jedhamii bakka kanatti gatamte akkasii kana jira. Amala nama keenyaa hin beektaa waan nuti hin taane ala waan odeeffamaa ture waan isaanii sana wajjiniin ture sana kophaa keeyyattumaatu kun danda'u dhiisee jechuudha. Carraa ergasii ol argachuun arganne? Wal dhabne wal lolisa taane sanuyyuu. Isaanuu booda maal godha seete akka waan isaan irratti rakkoo biraa uume jechuun dhaqanii beeksisama walii galuuf jecha waan akkasii yaadan jechuun inni achi geenyaan nuti akka sirbineen dhorkee wantoota akkasii kana deeman. Booda garuu gaaf gama dhugaatti deebi'uudha jeeme affarriitti ta'e waan seeraan haasofnee akka wannoon jenne affarrii ta'ee bakka narraa fagaachuu waan akkasii jechuun jiraami na dubbisuu hin barbaada natti siqanii jechuudha. Maaliif jedhee intala tokko gaafannaani bakka nu dhiisimee manaan jettee badde. Sanniin asitti mucaa tokko bichaadhaan wal argannaa jimaa jedhama inni biyyumatti galee amma qe'umatti jira biyyuma jira. Sun isaanumaan hafee jechuudha. Sun bakka hafee inni sirbullee hin danda'u ture fedhii qaba malee sagalee hin taane. Ammas intalli tokkichis hin taane fi ishiin takka hin dandeessi ture sirba akka sirba ayyalaan gusii fakkaata sirbi suni na yaadadha. Roobee xaafii qonna baranaa waan jedhu wayitii jeedaloo akkasii tokko qabattee dhuftee sirbi sun hin taa'edhaniini tanaa yaaltu jedhamee ture abbaan istiidiyoolli. Isaan immoo maal jedhanii hoo amma waa lama ta'e ilaa waa sun. Shamarran lamaan kun wal qoodan. Akkamitti wal qooda seetu ofuma isaaniitiif bakka lamatti wal qoodan aanaa fi mucaadhaaf walirra bootaan nuti teenyu fagoodha irra. Lakkaa isaan kallattumaan waan isaan yaadan hoo sirbuu danda'ame ishii waan sirbiteef waan ana jaalallee taatetti godhanii haasa'an. Intalli sun sirbuu hin dandeechi xiqqoo. Kanaaf ishiin jaalallee kiyya taatee akka sirbituu taatee waan akkasiitti yaadan sammuu isaanii keessatti. Lamaan isaanii galgala wal lola. Nuti hin beennu mucaa wajjin gaafa dhannu hin beennu. Yeroo mana geenyuun jaarsi tokko Gitaachoo jedhama. Sirmaa isaan namicha argee hin beeku jechuun paarlamaa keessa jiru manni isaan bakka ta'an wannoo qopheeffatee na eege na reebudha. Fira ijoollee sanaati moo? Fira intala tokko isuma ta'a saniifis akkasii kottu eenyu tafaniin sin keessaa anaan jedhe. Ani shillimaatas teeppii wannoo kanatti teeppii kanatti wanni waraabni sun akka ajaa'ibaatti teeppee soonii kana keessatti dhaggeeffatu galgala kana. Idaalagaa ati tafarii hojii waan akkas jettuuf waan tafarii homaan kun qabnu dhimma tokko dhugaa kan lafa inni erga darbe ammaa mitiimi homaan qabnu bakka kaayyuma gasii kee laphee kiyya keessa hin jiru laphee gurbaa keessa hin jiru yaada isaanii kaasantu beekaman. Amma ati tafarii hojii waan jirtuuf malee sirbuudha kaate. Tafarii hojii situ jira anatu jira. Yaaduma isaanii kana wal lolu jechuudha. Mucaa dhiisan inni sirbuu waan hin dandeenye. Amma sana booda kottu eenyu tafarii aanaan jedhe. Biyya eessatti dubara lama bakka tokkotti jaalatan naan. Achumana ooman jaaladha eessatti biyyattis kana suruma yaadanne beektaa biyyatti waan balleessee ganaa reefu fireeshota qabu. Dirbee fi inni walirratti hin jaalanne darartu naan jedhe. Lakkii ani isaan jaalanne jedhe. Cimaa mucaa gaafatnaan lakkii isaan ofumaa fi ana dhiisanii isuma jaalatan malee inni isaan yaadanne jedhee ragaa sii bahe. Inni ragaa naa bahe isaan alangeedhaan annaa qophaa'e saniin elmee dhifee. Achuma jiruyyuu dubartoonnis? Eeka manichi taa'u. Bakka tokkotti sin argate. Jechuun nuti ganda adda kiyyaanas hin jedhu san teenya ture. Isaan immoo qacanee ganda fira isaanii taa'u jechuun akkasitti walitti dhumna. Atoobistara Abbabaa Biqilaa Isteediyeemii Biraayim miilan keessa jaamboo kana jalaan baanee dhannee finnee akkasitti immoo miilan ammas dhufnee shiroo meedaa dhanna. Miilan. Atoobistara irraa shiroo meedaa deddeebi'u. Bakka homaa nutti fakkaatu ture. Bakka waa tokko nutti fakkaatu. Makaraan kan keenya inni kana bichaa miti samboo dabalee rakkoo waan guddaan ani argee amma. Sun hoggaa san nyaachuu dandeenya ganda firaatii midhaan nyaanna. Om nyaattee maraan kun qabu gaafa inni nyaachuu hin dandeenye gaafa hin qabne yeroo tokko immoo asii ajaa'ibu waa'een sirba kanaa waan nan goon hin jiru waa raajii. Tokko asmaraa dabalee gurbaan jedhamu tokko dubbii abbaa kiyyaa jira. Tashooman tokkos akkasuma durbuma abbaa kiyyaati. Amma jarri kuni kaarraa kan inni tokko maabiraata illee hojjeta. Achuma waan maxxansu wannoo kana hojjeta sun. Inni tokko immoo biyyaa dhufeet
achumatti hoteela wayii akka waardiyyaatti galee achi hojjeta. Biyya gizee tokko tokko hin gala gizee tokko tokko asuma hojjeta namichi. Jarri kun amma gaafa rafti isaaniiti ani ganama midhaan hin nyaanne kanan kiisidhaa qabu birrii takka ta'e shilingii waan akkasiiti. Baasiidhaan achi hanga otobusara akka markaatutti dhufee shilingiidhaan dhufaa achi immoo miilanaan achi ba'a achi immoo amma asitti ammas taas kuma saniin koreen midhaan hin nyaanne siin jedheera. Amma jarri kun dhugaatii jiru diraaftii kana dhugu. Diraaftii dhuganii tafariin birootiin ta'e sirba baasuu dhufteerti argitee waliin jechaati kootu naan jedhan jechuudha bakka diraaftii sanitti. Diraaftichatti gaafa bakka diraaftuun naqu ani diraaftii maxaxxii kana baay'ee miti dhugiitii kanarratti ammumallee fedhu baay'ee miti. Amma bira gahee gaafa laalu silaati dhugiitii kanas hin dhuddu maal goonaa naan jedha gara ishii mana xajjii deemnu jedhan. Anama maaltu natti mul'ata seetee xajjii mana xajjii sana waan gurguramuun akka boqqoolloon akka kaayii kanatu na fuuldura dhufe. Amma akkuma natti seeneen dhugiitii osoo hin taane akaayii sana yookaan immoo waa suummoo kana achi jedhee fidi jedheetuma yaaduma isaan akka kaffalan gochuufani. Amala nama keenyaa ta'ee immoo yeroo baay'ee kottu nyaanna siin jedhu jiru. Namni gurguddaan dhugina malee. Jinnuu naa bakka malee. Nyaattee jedhee siin gaafate. Akkamitti baatee siin beeku jechuudha. Bakki inni itti jirus akkasii amma. Ishee dhaniitu mana wajjin kaan bakka achi dhandhanni gaafa naqu waan ani barbaade dhaqeessuun hin jiru ijumaanuu laaleedha. Shuumoonis hin jiru akaayinis hin jiru. Akaayinis hin jiru. Dhaabee asan laala achan laala jarri oduu ofii qabatee hin haasa'u. Intalli fiddeetti ana jalas namni dhiira wayiidha. Moqorqoraa isaanii kun gurra lama kana funyaan lama garuu takkittiidhaan qicu. Anaafis isaanifis erguma takka bilillee sadeen kana qicanii lafa godhan. Amma sin mana eeguu wannicha kana hin dhugu. Beelarra jirta sana. Beelarra jira nyaanni kursii nyaanni misaas darbee naannoo si'a sagalii saddeetitti galgala. Amma nan eega eegee dadhabee amma sakaa hin eega naa ta'uu dinnaanan jarri dhugee fixuu ga'e san akkasuma kaasitanan gaafan ofitti fuudhu akka abiddaatti tasii ol annatti wannoo jedhu na beelaa miti akka ajaa'ibu hin akkanatti waan ol kaatu natti fakkaata qoqqoo hiyyata seera. Achuma abidda kinoo laboobaa jiru kan bishaan itti naqan argite akka sanitti gaddeebi. Yoo qammastu. Ahoon qammastu. Jarri kun edaa beelafis hin dhuguu waan kanaa. Jedhee tanan itti akka namaaf dhuguu namni dheetan ammas itti dabale. Amma dhufee naannoo wantoon jira miti bililleen akkanatti bakka mormi ishii sun jiraame. Bakka morma ishii kanaan ga'e jechuun toora kanaan ga'e tan lammaffaa isiin ga'e jechuudha. Gaafa kana taa'eetu mana dhuman eegu beelli sun irraa badeerame. Namichi achi dhaabbatee jira. Moqorqoraa qabatee. Moqorqoruma isaa kanatti funyaasaa lama siin jenne ija kiyyatti as kaata qaba. Amma akkanan jedha. Maal taate gurbaa naan jedhu jara lakkoo waan taane jedha. Oduun asiin gara garuus tokkichi dhufee wanni wayii akkanatti kaatu. Akkanatti taa'eeta. Jalaa miliquu kiyya. Garaa duwwaatti waan nu deebi'e. Amma maayyoollee dheedan siruma naa ta'uu dide. Okko. Amma rakkadhee jarri kunumaa amma siin odeessu. Moqorqoraan tokko tokko wanna uffata isaa akka wanni tokko jiraame uffata kommaariiti. Kootii dheeraa sana isa faatu akkanatti natti uffamu fa'aa dhagaa. Wanni kun koota manni fincaanii sirraan iyyuu hin jedhee isaanumaan gaafadhe. Ofan beekaa rimmachoofne. Garuu lafti kanatti naa zoora wannichi natti as kaata. Lafti kunis hoggaan ejjedhu kana sirriinaan ejjetamu. Amma deemee gara mana fincaanii gara karraati manni fincaanii isaanii karraa miti isaa miti kaayyoon kiyya bahuufani jarri toleedhanii nan gadhiisa waan ta'eef. Baheetumaan akkana gaafa naanna'u gibbiin jaartii keenya sanii gibbii guddaadha mukaa baay'ata hodduma duuba naanna'ee tanan akkamatti girgiddumaa hurufuma kana bakka sanii gaafan ka'u waaqa qabachaatu man deemee jiru. Daandii sanii numan beeka garuu lafatu naalaa kaata. Warri shunkurtii gurguru kunis akka dhugdeeti miti kun hunduu. Bilillee moo maalan dhugaa oolama shuutan godhee siin jedhee. Gimmaasha shiituun dhugne. Oolama akkanatti irraa fudhe malee gimmaasha maalii bilillee morma san gadi hin dabarsa. Garuu nyaata nyaanne osoo jettee hoo. Osoon jedhee naa bitanii gaafii natti ta'a ammaa jechuudha. Jechuun akkas jechuunis waan beektaa osoon nyaanne jedheeni mucaan asitti rakkateedhanii abbaa kiyyatti dawwalu. Mucaan keenya sirba baasuuf jedhanii si eegaa jiru. Isaan sana dhiistee dubbachuunis. Hojii kanaa jedhanii akka ajaa'ibaatitti
Namni beelee yoo jedhe kana gidduutti rakkisaadha. Rakkoodha bakka jechuun asiinaa hin jiru. Waannichi nama waan kanarra ejjetee argitu beeka rakkoon keessa. Sana booda baatee mana jala deemte. Dhanne mana jiru deebee tanan akkasitti karaa duubatiin girgiddaatti hirkadhee tanan akkanatti taa'u kanatti gaan akkanatti taa'ee taa'u lafti na fuuldura jiru kun mukti kun hin kakkaatu olii gadi jechuudha. Tokko olirra gubbaatti darbee tokko akkana taa'ee gubbaarra naannaan yaa waaqayyo maaluma si godhe maala si balleesse kan hundan jedha waaqan kadhadha. Nam beeka kanuun garuu lafti na lakaata. Girgiddaan kiyya kunis akkanatti waan naanna'e natti fakkaata jechuun girgiddumti naanna'ee akkanatti waan gara biraatti naanna'u natti fakkaata. Amma maaloo ani seexana jedhamu santu anamoo maaf akkasuma gootan jedha waaqan. Wayyo. Baay'ee rakkoo keessa ture jechuudha.